Ibsa ejjannoo sochii tokkummaa qeerroo fi qarree Naayiroobii gurraandhala 5,2022. Haala yeroo Oromiyaa ilaalchisuudhaan sochiin tokkummaa qeerroo fi qarree Naayiroobii ibsa ejjannoo akka armaan gadiitti baasee jira. Tokko, qondaalonni olaanoon ABO'n akka Jaal Abdii Raggaasaa, Kololee Gammachuu Ayyaanaa, Lammii Beenyaa dabalatee hidhamtoonni siyaasaa Oromoo, miseensonnii fi deeggartoonni ABO fi KFO yakka tokko malee sababa siyaasaa qofaan hidhamanii manneen hidhaa garaagaraa keessatti dararamaa jiran hatattamaan akka gadi lakkifaman cimsinee gaafanna. Lammaffaa, hayyudureen ABO Jaal Daawud Ibsaa ejjannoo akkasumas dantaa siyaasa Oromoo irratti kutannoo cimaa waan qabuuf qofa mana isaa keessatti ugguramee jiru hatattamaan akka uggurri irraa kaafamu cimsinee gaafanna. Sadaffaa, dhaabbileen morkattoota Oromoo ciccimoon kanneen akka ABO fi KFO siyaasa biyyattii keessaa dhiibamuun akka dhaabbatu ni gaafanna. Afur, koomishiniin marii biyyoolessaa Itoophiyaa qopheessummaa qaamolee bilisaa yookiin qaama sadaffaan akka qophaa'uu fi paartiin siyaasaa Oromoo kanneen akka ABO fi KFO waraana bilisummaa Oromoo dabalatee haalduree tokko malee akka irratti hirmaatu kabajaadhaan gaafanna. Shanaffaa, weerarri lafaa fi duulli qindaa'aan finxaaleeyyii Amaaraatiin godinaalee akka Wallagga Bahaa, Horroo Guduruu Wallaggaa, Shawaa Lixaa fi Shawaa Bahaa keessatti raawwatamaa jiru hatattamaan akka dhaabbatuu fi qaamoleen duula duguuggaa sanyii fi mancaatii qabeenyaa uummata keenya irratti raawwatan seeratti akka dhiyaatan cimsinee gaafanna. Jaha, lammiileen Oromoo birmannaa tokkollee dhabanii manneen hidhaa Saawudii garaagaraa keessatti waggaa tokko walakkaa oliif dararamaa jiran baay'een isaanii kan baay'ee nu yaaddeessuu fi qaamoleen dhimmi kun ilaalu hundinuu hatattamaan furmaata akka laataniif cimsinee gaafanna. Torbaffaa, ajjechaa jumlaa hidhaa fi dararaan humnoota mootummaatiin uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru hatattamaan akka dhaabbatuu fi haqni aartistii Haacaaluu Hundeessaa, jila abbootii gadaa Karrayyuu, ogeessa seeraa Abdul Jabbaar Huseenii fi kanneen biroo badii tokko malee ajjeefamanii hanga ammaatitti akka hin arganne haqni isaanii akka bahuu fi qaamoleen yakka raawwatan seeratti akka dhiyaatan jabeessinee gaafanna. 8, sirna nama nyaataa uummata Oromoo jumlaadhaan lafarraa duguugaa jiruu fi kufaatii siyaasaa biyya sana keessatti dhufe dandamachiisuuf waraanni bilisummaa Oromoo diina kuffisee kufaa jiru cinaa dhaabbachuun aarsaa barbaachisu ni kafalla. Ibsa ejjannoo garee sochii tokkummaa fi qeerroo fi qarree Naayiroobii gurraandhala 5,2022 Keeniyaa Naayiroobii. Lakkaa'aman barbadeessuudhaan qabeenya isaanii akkasumas jalaa qabuudhaan uummanni kun akka inni badheedhatti faca'ee hafu miidhaan guddaan qindoominaan hojjetamaa jira. Inni kun illee hatattamaan akka nurraa dhaabatu gaafachuudha jechuudha. Kanaaf kanarratti namni yaada qabdan dabareedhaan as baatanii daqiiqaa 2 yaada keessan waan Ayyee galatooma nusi wama barsiisaan jedhe irratti mirga keenya gaafachuu baane mirga namaa qeequudhaa miti. Dhaabbanni mirga namummaa biyyattii isaan keessa jiru jechuun Itoophiyaa keessa jiru abbaa gadaa naannoo Karrayyuu akka qaama mootummaatiin ajjechaan sun raawwate bilisa baasanii jiranii. Kanaafuu addunyaan waan kana laaltee uummanni Oromoos waan kana laalee ajjechaan abbootii gadaa irratti raawwatame qaama mootummaa ta'uun eega beekamee booda mootummaan akka mootummatti mootummoota nu dhiyaatee akka ajjechaan abbaa gadaa kun nuuf bahu nu akka Oromootti gaafanna. Lammaffaa wanta ammaan tana biyya keessatti ta'aa jiru tokko finxaaleeyyii Amaaraatiin namoonni Oromoo qabeenyi Oromoo guutamee biyya keessa seenanii faanoon qaama shororkeessaadhaan waggaa 27 qaama gaafatameedha. Amma yeroo kanatti ammoo mootummaadhaan hidhatee uummata Oromoo kallattiidhaan qaama ajjeesaa jiru. Wallagga keessa seenanii naannoo Shawaa keessa seenanii babal'isanii lafarraa buqqisuun qabeenya saamuudhaan ajjechaa raawwatuun dhaadannoon biraas jira. Akkuma argitamu naannoo isaanii naannoo Amaaraatiin jechuu gabbahanii haga namni tokko Amaarri tokko nurraa duutetti Oromoo 100 bakka sanitti ajjeesuun waan kan hin raawwanna jechaan gabbahanii dubbatanii jiru jechuudha. Kanaafuu wanta ammaan tana deemaa jiru biyya keessatti Oromoon abbaa lafaa ta'ee osoo jiru, Oromoon abbaa qabiyyee osoo ta'ee jiru, ergamaa ta'ee hirkataa ta'ee jiraataa jira. Wanti kun kallattiidhaan nurraa dhaabbachuu qaba. Gaazexeessaa Taamiraat Nagarii wanni inni dubbate Itoophiyaa keessatti Oromoo bitilleessuudha, Oromoo hunda dhokkuudha waan jedhu wayii
qaamni kun gabbahee dubbataa jira. Qaamni gabbahee dubbatu kuni waa malee hin dubbanne gargaarsa waan qabuuf fedhii uummata isaanii waan ta'eef wanti akkanaallee nurratti deemaa jira. Amma yeroo kanatti ammoo dhageettanii jiraattan hin beeku. Asteer Badhaanee akkasumallee Oromoon akka ergamaa ta'etti Oromoo Finfinnee keessatti lafti sun akka lafa Oromoon taanetti dubbataa jirti. Afaan Amaaraatiin dubbataa turte ታወረናል እየተወረረን ነው ከፓርኪንግ ጀምሮ እስከ ዘበኛ ድረስ ኦሮሞ ነው እያስተዳደረን ያለው ወዴት አላችሁ ኤስ ጅርቱ ከአቅ ኡመታ እንጀቱ ጀቹ ኡመት ከነበሌሳ ከለቲ እንጀቱ ረካቴ አማን ኑረት ደማ ጅራ ኦሮሞ ዋን ከነረት ቤኬ ደመቄ ኦሮሞን ቶኮቴ ኦሮሞ አፋን ተከቀባ አዳ ተከቀባ ኦሮሞ ወንት አዳኑባስ ሂጅሩ ከለቲዳን ጎሳን ቀን ወንት አዳኑፋ ሂጅሩ ኦሮሞን አክ ኦሮሞቲ ወልቤቱ ወልቀበቹ ወሊጣበቹን ድቃም ኦሮሞማ ካነመሌ አሞ እንጅፈኖን እንጅሩ ካነመሌ ብሊሱማን እንጅሩ ወጋን ጃራ nugoraw nurra haadhabbatu du'u nurra haadhabbatu duuti nuga waliin haadhabban wali faadirman waliin haakaanu ummata Saudi Arabia keessa jiran mootummaan Abiy harka 55 Saudi Arabia deemee jira diroona deemee liqeedhaan diroona fudhatee ummata keenya fixaa jira deengaddallee deemee jira garuu ummata kanaaf mootummaan kun dantaa dantaan qaba ummanni achi keessa jiru harka 60 oli Oromoo kanaaf kallattiidhaan ummata kanan deebisus waan jirullee dubbatee jira addas wanti nu baanee fi mootummoonni addunyaa akka argan taate waan kanarratti waan ummata mirga namummaa ka dhiibamaa jiru kanarratti warra Saudi Arabia jiru warra biyya keessatti du'aa jiran ka ajjeefamanis ka akka Haacaaluu Hundeessaa fa'aa ka dhugaa dhabanii hagammaatti dhugaan isaanii lafa lixxetu jira ummata kanaafis dhugaan akka nu baatu warra ajjeesa akka nu gaafatamu mootummaan Abiy kallattiidhaan ammoo mootummaan addunyaa mootummaa Abiy akka seeraan nu dhiyeessee nu gaafatu jenna kanuma galatooma manni. Okay, galatooma dura naaf nu keessaniif ani waan biraa jechuun fadhu waanuma sabni kiyya keessiruu xiqqishu dubbachuu fedha sanumaa tositti fuula keessan dhaabe galatooma jalaa kana naaf nu gaafatu. Akkuma beekamu amma namni cuftiin nu marga ijoolleen tayyisu darbata kana taa'aa jirti. Ummanni keenya ka biyya keessi jiruleen akka nama biyya isaan jirree rakkataa jira. Kanaaf sagalee taanaa annee bakka tana dhaabbanne nu hundinuu akkuma jirrutti galatooma. Itti aansuudhaan bulloon garmaamu tolannaan bulloo nu gaddisanii ganaa daamaan maneedhaa jira. Akkasuma ganaa namni qabsoon uummata Oromoo harki jirtu gurguddaa maneedhaa jira. Isaaniif sagalee ta'uudhaaf bakka tana dhaabbanne. Kanaafuu Oromoon akka yaada kiyyate tokkummaan qoricha tokkummaan dawaadha dawaan naftanyaat keessattuu kanaafuu tokkummaa jabeessaa uummata Oromoo bakka jirutti tokkummaa jabeessu tokkummaan humna ajaa caaluu nu dhaamee deeme tokkummaa jabeessaa akkuma beekamu artistiin Ogoowwan illee tokkummaa osoo jiru nu dhiisee deeme jechi isaanii kana lafa keenyee dhiisuun ammoo nurraa hin tolu nun hin malu nuti dhaloonni qubeedha jechi isaanii bakka hin geenye jira. Maatarraa kan argatee fayyadamaa ta'e asirratti dubbachuu kiyyaaf wanti guyyaa har'aa kaanii akka qeerroo gamtaa qeerroo qarree fi Naayiroobiitti kaanii as dhufne sochii tokkummaa qeerroo fi qarree Naayiroobiitti kaanii as dhufne namni waan qabu darbate sodaataan jedhamu kuma jedhame sani saba keenyaaf uummata keenya mana hidhaa iddoolee garaagaraa jiran keessaafuu ilmaan Oromoodha saba Itoophiyaa ilmaan Oromoo mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessa jiran akkasumallee jaallan qabsoodha warroota adda bilisummaa Oromoo ta'ee KFO Oromoo qulqulluu namoota kumaatamaan lakkaa'u mana hidhaa jiruuf hagam tokko sagalee taanaa hedduma jirutti jennee baane san qofaa miti abboota keenya abboota gadaa karrayyuudha kan jumlaadhaan gaafa Deseembaa 2021 nurraa bakka tokkotti fixaniif dhugaa isaanii barbaacha akkasumallee goota keenya artistii Haacaaluu Hundeessaa du'ee hagammaatti dhugaan isaa hin baane dhugaa isaallee barbaaduu fi hayyuu abbaa seeraa laabraarii Itoophiyaadha jechaadha mana kitaabaa kanti Itoophiyaa keessaa dhabni ilma Oromoodha Abdul Jabbaar Hussein sagalee hayyoota teennaa mana hidhaa turanii obbo Jawaar Muhammad Baqqalaa Garbaa Hamzaa Booranaatii fi akkasumallee tiima isaanii dabalatee nama sagalee ta'aa ture lo'aara isaanii kajjeefameef dhugaan isaa hin baane dhugaa saboota keenya ilmaan Oromoo cufaaf barbaaduuf baane nuti wanni godhuu dandeenyu hamma dandeenyetti tokko taane saba tokko mitu mooyaa waan ta'eef tokkummaadhaan sagalee keenya dhageeffannee
bakka ofiin dhaqqabnellee sagaleen keenya akka dhaqqabu. Saba keenyaan isin maddii jirra. Saba keenyaan nuti yoo tokko taane yoo gurmuudhaan sochoone mo'annaa ka jedhu yaaddoo nu keessa jiruu fi waan nutti dhagahame ibsachuudhaaf baanee iddoo kanatti argamne carra qabeessa ta'ee bakka kana hirmaadhee sagalee kiyya dhageeffachuuf hedduu itti gammada. Galatooma ulfaadhaa isiniin jedha. Jalqaba irratti miseensota garee kanaatii fi koree garee kanaa galateeffachuu barbaada. Ilmaan Oromoodha. Akkuma waliigalatti gamtaa qeerroo fi qarree Naayiroobiidha. Nuti miseensota gamtaa qeerroo fi qarree Naayiroobiiti. Kaayyoo asitti argamneef qabna. Kaayyoon keenyallee uummata keenya, uummata Oromoo, uummata keessaa baanee, uummata arraan nugee fi sagalee ta'uudhaa fi akkuma beekamu ilmaan Oromoodha jumlaadhaan hidhamaati jiranii, akkuma waliigalattis ajjeefamaati jiranii, sanirraa hanqatee immoo qe'ee fi qabeenya isaanirraa gubanii barbadeessaniiti fonqolchaati jiranii. Kanumaafuu nuti akkuma waliigalatti wanni miseensi kun akka waliigalatti gamtaan qeerroo fi qarree Naayiroobiidhaan walitti qabameef kaayyoo waliigalaa takka qabannee hooggantoota keenya ilmaan Oromoodha, hooggantoota adda bilisummaa Oromoodha, qondaalota ol'aanoo baay'eetu mana hidhaa jiranii isaaniif sagalee ta'uudha. Ilmaan Oromoodha jumlaadhaan kan hidhamanii muraasatu gallakkifamaa jira. So gaafiin Oromoodha hin deebine nuti akka miseensa kanatti akka gamtaa qeerroo fi qarree Naayiroobiitti hanga gaafiin Oromoodha deebitee mirgi abbaa biyyummaa Oromoodha kabajamutti tarkaanfii takka if duuba hin deebinu ni falmannaa. Waan dandeenye hundaanuu uummata keenya faana ni dhaabbanna. Waan nuti dandeenyu biyyaan ba'aan jiruuf sagalee ta'uudha. Kanaafuu sagaleen uummattoota keenya cunqurfamaadha. Akkuma beekamu biyya keessa hacuuccatu jira. Namni waan barbaade baasee dubbachuu hin danda'u. Even taateewwan Oromiyaa keessatti tahaa jiran marsaa hawaasaatiin gara miidiyaatiin bahuudhaaf illee carraa hin qabani. Nuti isaan bakka buunee akkuma waliigalatti sagalee waliigala Oromoodhaa taanee uummata keenya bakka buunee wanta nurraa eegamu hunda dubbachuudhaaf eega akkuma beekamu akkuma durarra jechaa ture Jawaar Mohaammed dabalatee namoonni 22 kan galmee Jawaar Mohaammed jalatti himatamanii turan gallakkifamuu isaanii ni yaadanna. Isaanillee gallakkifamuu hin jaamu haalli isaan keessa jiran yaaddeessaadha akka maleedha. Eegdonni isaanii haga guyyaa har'aan kanatti hidhannoo isaanii hin deebinee fi ummanni Oromoodha warreen hidhatti hafanis warreen hidharraa bahanis quba qabaachuu qaba. Siyaasni Oromoodha kara lama jira ammallee garii ilmaan Oromoodha tokkummaan hin jirtu. Warra bosonaatti jaaqaan warra hidhatti hafe jaaqaan immoo warra hidharraa bahe. Dhaamsan akka waliigalatti qabu kan bosona jirus Oromoodhaaf. Kan hidhaa jirus Oromoodhaa fi kan hidharraa bahes Oromoodhaa fi nu bakka bu'anii nuuf qabsaawanii nuti immoo akka waliigalatti tokko taanee adda wal qoqqoonnee adda facoo osoo hin taane akkuma waliigalattuu tokko taanee maal gochuu qabna kaleessa maaltu ture har'a maal goona moor boruu irratti xiyyeeffannee wantoota nurra eegaman irratti xiyyeeffannee hojjennee galma barbaannee ga'uu ni dandeenya. Ittaan suudanii biyyattiin raafama siyaasaa biyyattii keessatti gaggeeffamaa jiru ammallee ilmaan Oromoodhaa du'aatii turanii even kaleessa Ambootti Wallaggatti duguuggaan sanyii ilmaan Oromoo irratti raawwatamaati jira. Kanumaan wal qabatee ilmaan Oromoo ajjeesuu nurra haa dhaabbatu. Mootummaa kana kan aangoo tanatti ol baasee dhiiga qeerroo Oromooti. Qeerroon Oromoodhaa isa kabajee masaraadhaan isa ga'ee har'ammoo xiqqeeffamee ajjeefamuu hin qabu. Akkuma kalee qabsooynee mootummoota kaan gaggeessine qabsooynee isinillee darbuu ni dandeenya. So ilmaan Oromoo ajjeesuun haa dhaabbatu. Akkuma waliigalatti mootummaan kun faana doodha. Efa inni dhufe hongeen ilmaan Oromootii fi Oromiyaa fixaati jirti. Yoo agartan ji'oota afran itti aanu kanaaf gammoojjii Baaleetii fi Boorana keessa hongee hamaatu jira. Ummanni keenyas ummanni Oromoo arjaadha. Ummata alagaa hammatee jiraatu ummata alagaadhaaf ta'u hongees tahee roorroos akka sabatti walirratti ilaaluu hin qabnu waan mana qabduun ummata kan kee cinaa dhaabbadhaan jaanii galatoomaan galu. Ijoolleen Oromoo jirtu. Jira. Ijoolleen Oromoo jirtu. Jira. Yoo jiraannee wanti hojjechuu qabnu jira. Agni Oromoo bahuu qaba. Agni Oromoo bahuu qaba. Agni Oromoo bahuu qaba. Agni Oromoo bahuu qaba. Kaidam hiikamuu qaba. Kaidam hiikamuu qaba. Kaidam hiikamuu qaba. Kaidam hiikamuu qaba. Du'e gumaan bahuu qaba. Du'e gumaan bahuu qaba. Du'e gumaan bahuu qaba. Oromoon bilisoomuu qaba. Oromoon bilisoomuu qaba. Oromoon bilisoomuu qaba. Oromoon
nyaachuu qaba. Oromoo wal nyaachuu qaba. Oromoo wal nyaachuu qaba. Oromoo wal hidhuu qaba. Oromoo wal hidhuu qaba. Oromoo laf jala wal hidhuu qaba. Oromoo fuula wal nyaachuu qaba. Oromoo wal jeesuu qaba. Oromoo sobee wal balleessuu qaba. Oromoo naadhaaf abbaa isaa jeesuu qaba. Oromoo naadhaaf abbaa isaa jeesuu qaba. Oromoo obboleessa isaa jeesuu qaba. Oromoo bilisoomuu qaba. Oromoo bilisoomuu qaba. Oromoo addunyaa guutuu wal dhaga'uu qaba. Oromoo addunyaa guutuu wal dhaga'uu qaba. Oromoo addunyaa guutuu wal dhaga'uu qaba. Oromoo namni isaa fincaan ofirra kaasuu qaba. Oromoo namni isaa fincaan ofirra kaasuu qaba. Oromoo wal dhaga'uu qaba. Oromoo wal dhaga'uu qaba. Maanguddoo fi dargaggeeyyii wal dhaga'uu qabu. Shamarree hawaa wal dhaga'uu qabu. Oromoo bilisoomuu qaba. Oromoo bilisoomuu qaba. Oromoo naabilisoomu. Oromoo naabilisoomu. Oromoo naabilisoomu. Oromoo naabilisoomu. Kan du'i gumaan haa ba'u. Kan du'i gumaan haa ba'u. Manidhaa jira hiikamu. Manidhaa jira hiikamu. Manidhaa jira hiikamu. Oromoo haa wal dhageenyu. Oromoo haa wal dhageenyu. Oromoo haa wal dhageenyu. Galatooma waan dhaggeeffatanii wanti nu jechuu barbaannu Oromoon akkatti callisee duu jira. Rakkinni tokko malee duu jira. Oromoon duu hin qabu. Warri Oromoo taatanii Oromoo nyaachuu jirtan osoo fuula rabbii dur hin deemne iyyuu yoo fuula dhaabdanii isanii wayyaa isaniin jedha. Warri Oromoo foon isaanii nyaatan hawaan isaa obboleewwan isaa haadha abbaa isaa foon nyaachuu jirtan osoo fuula dhiiftanii isanii goomtisaniin jedha. Warri mana hidhaa Saudi Arabiyaatti argamu ka Oromoo bakki bu'ee achitti rakkachuu jiru yoo mootummaan dhugaa jiraate yoo haqni jiraate yoo tokkummaan jiraate yoo namni Oromoo ofiin jedhu ka Oromoo dura deemu inni Oromoo qulqulluu ta'ee warri biyya Arabaa hidhaa keessa rakkachuu jiru ba'uu qabaa jira. Warri man hidhaa Itoophiyaa keessatti argamu ba'uu qabaa jira. Warri du'ee boolli jiru ka akka obbo Abdul Jabbar Hussein ka akka Haacaaluu Hundeessaa ka akka Abbootii Gadaa Karrayyuu bakki tokkotti rashagamtee obbaat kuni gumaan isaanii ba'uu qaba. Ani kan jedhu kanuma galatooma waan dhaggeeffataniif Oromoo bakki jirtu tokkummaa labsuu qabdanii. Kanaafuu ani akka dhaamsi kiyyaa agaruma dabarfadha. Oromoo yoo wal dhaga'ee ijaarame tokkummaa fiduu danda'a isaniin jedha. Namni hin beekne baradhaa qeerroo Naayiroobii jechuun karaa warri duraanii laayifii kan jirre gamtaa qeerroo fi Naayiroobii magaalaa Naayiroobiitti argamu yeroo hedduu miidiyaa gubbaatti argaa turtan kunoo qaamaan ijoollee tana fakkaatti. Kanatti aansuudhaan ani kan jedhu Oromoon wanta sirnoota naftanyaa fi sirna TPLF sirnoota darban keessatti ta'ee hin beekne sa'aatii ammaa kana keessatti ta'aa jira. Biyya keessattii fi biyyoota alaa irratti illee rakkoo gurguddaan uummata Oromoo irra gahaa jira. Rakkina hongee akkasumas ijoollee teenya obboleeyyan keenya mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessatti rakkachaa jiran. Uummanni keenya uummanni Oromoo biyyoota garaagaraa keessa jirtan qeerroon Oromoo biyyoota guddatan keessa jirtan karaan isin godhee biyyoota guddatan keessa jirtan ijoollee tanaaf sagalee akka nu taatan isin gaafachuun barbaada. Itti aansuudhaan ijoollee teenya tan Saudi Arabiyaa mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessa jiru qaamni dhimma ilaallatu qaamni mootummaa ani mootummaadha ofiin jedhu qaamman tana bulchaa jiru ijoollee tana atattamaan furmaata isii akka laalu gaafachuu barbaanna. Kanatti aansuudhaan bulloo gaafannee deebii bulloo arganne dhiiga marartuutu nurraa ala jira. Abdul Jabbar Hussein, Haacaaluu Hundeessaa, Abbootii Gadaa Karrayyuu fi kan kana fakkaatan dhiiga isaanii baafachuu barbaanna jira. Galatooma ulfaadhaa namoonni magaalaa Naayiroobii argaman gamtaa qeerroo fi qarree Naayiroobii kana cinaa dhaabbataniitiin waliin uummata keenyaaf sagalee haa taanu isin jechuu barbaada. Galatooma. Gareen tokkummaa qeerroo fi qarree Naayiroobii haala kana fakkaatuun guyyaa gaddaa fi maal irraa akka jiru ibsachuuf iddoo kanatti argamee jirra. Anis akka nama tokkotti iddoo kanatti argamuudhaaf hedduu tokko itti gammada. Wanneen ani irraa dubbachuu barbaadu jalqabarraa kunoo warra argitan kana ilma namaatiif lubbuun isaaniitiif lubbuun keenyas takkuma kaasiirraa ka'eetiin biyya bulchaa jirullee lubbuun isaa tanuma akkanaa kana malee tan biraa hin qabu. Lubbuun nama hundaatu takka qaamni waan kana ilaallatu qaamni mana hidhaa keessatti uummata kana akkanatti ilaalaa jiru dhimmi ijoollee tanaa eenyumuu taanaan namni kamillee taanaan iddoo akkanaa irratti garaa walitti jabaachuun hin barbaachisu. Akka ijoollee tana yeroo hatattamaa keessatti furmaanni argamuuf gaafii gaafata akka nama tokkotti jechuudha. Kanaaf wanni an jechuu barbaadu inni lammataa gumaan
qabsaa'ota kennaa warreen osoo nuuf jedhanii dhama'aa jiran addunyaa kanarraa boqotan kanneen akka Hacaaluu Hundeessaa, Abdul Jabbaar Hussein fi warreen Abbaa Gadaa Karrayyoo fa'a warreen kanneen hundi akka gumaan isaanii nu ba'us jedha. Ani gara kiyyaan kanuma dabarfachuu barbaada. Galatoomaa isin walii boonyees waan nuuf hin jiru. Kanaaf tokkoffaa waan cimsanii gaafachuu barbaadu warroota hidhaa keessa jiran warroota arabaa keessa jiran bakka qaamni saalaa isaanii irratti fituu baay'inaan miidhaa garaagaraatiin dhukkuba beelarraa biyyatti bishaan ayilaandii takkaan oolan nama sadii sanii ol warri sanirraan mootuu irratti du'anii reeffa irraa baasuu diduudhaan kanaafuu imbaasiin achi keessa jiru warroonni achi keessa dalagaa kaman akka waan kanarratti akka dhimma isaanii godhatanii irratti nu dalaganii keessa nu baasan abdii godhannaa abdiidhaan isaan gaafatan. Lammaffaa biyya keessatti mootuu hongeen uummata keenya miidhaa jiru gara mootummaatiin gargaarsi tokko illee hin jiru. Uummanni keenya ta'ala keessa jiru haa ta'u qarshii danda'uun haga danda'u lammi qoricha bira dhaabatu jira. Kanaafiyyuu suniyyuu gahullee hin geenne haa ta'u haga dandeenyanii wal bira dhaabannaa galatooma isiniin jedha. Lain kawan dami akan dapat dah.
amma kakasa kakasa terus dalam amma nu betala gini mas saya ini kan semua kayak yole Nairobi bakka kana argamu sagalee fi dhageessifachuu fi tokkoffaa ijoollee teenya warra biyya lafaa keessatti mana hidhaa keessatti dararamaa jiran jecha bakka kanatti argamna. Obboleeyyan xiyyeeffannaa agartan kunniin nuti silaa feestaalii isin uffattan san uffannee akkanatti bakka kana sagalee isinii taana biyya nuti jirru kanatti feestaalii namni feestaalii mayyuu qabatee argame yakka waan ta'eef obboleeyyan teessan agartan tun bakka jirtu kanatti qalbiin isaanii jabdee feestaaliin isin uffattan sun biyya tanatti yakka namnummaan harkayyoo qabatee argame jechuudha. Kanaaf wanni isin godhuu dandeenyu tana iddoo rabbi isin haa baasu isiniin jennaa jettan warri akka isaanii mana hidhaa keessa hin jirre obboleeyyan teenya sagalee taatan jidduu seeni murteessaa jidduu rakkoo ummata Oromoo harkisatti faddan biyyaa fi biyya alaa keessatti illee qunnamaa jiru ergaa keenya dabarfachuu asitti argamna. Akka hin jirre godhanii mana hidhaa kaanii baasaa kaanii dabarsaa akka nama hin qabne akka nama irraa hin bahinii akka ummataaf hin qabsaa'inii osoo ummata guddaa qaban osoo saba guddaa qaban saabni kiyya hin xiqqaatini saabni kiyya osoo an jiru hin cabini hamileen hin cabini mirgi isaa hin cabini qabeenyi isaa hin saamamin jechuudhaaf nuuf jecha hidhamanii namaa gadi jiraatan akka gadi kamaniif warroonni ammootu sababa ummataa kanaa dubbataniif ajjeefaman kan akka Haacaaluu ka akka Abdul Jabbaar abbootii gadaa Karrayyuu kan nama gubu kan nama madeessu sa'atii gayaa jira du'aaf qophaayaa isi ajjeefnaa qophaayaa jedhanii itti dhaadatanii haga sa'atiin ga'u eegaa jedhanii namummaa keessaa bahuun waa ilmi namaa namaan hin jenne waa ilmi namaa sabaa miti diinni hin jenne dargiilleen tana nuun jedhe jechaan dhageenya nuun jirru yeroo abboonni teenya nutti himne boolla qopheessanii boolla sanitti fidanii yeroo takkatti hidhanii itti fixan qawween yeroo takkatti hin jedhan hadda geeroo ilmi Oromoo akkasittuu ilmi abbaa gadaa jennutti abbootii gadaa sa'atii aganaa irratti hin dhumtani sa'atii akanaati isin fixaa jirra qophaa'aa jedhanii kan fixan maayikiin sochoosin qophaa'aa jedhanii kan fixan Haacaaluu osoo hin nyaatin osoo ofii hin kuufin osoo ofii hin jiraatin ummata kanaaf jecha halkan iyyee guyyaa iyyee osoo inni akkasi iyye sababa isaatiin achi gahanii isa ajjeesanii du'uu isaa irrallee ka ammallee haqa isaa dabsiisan fi ummata hidhan ka akka qabsaa'aa Daawud Ibsaa fa'a mana hidhanii fi warroota miseensota isaa hidhan kanneen mirga isa akka gannuudii isaanii marii haqaa akka adeemsifamu kan kana jedhu basi kenne galatoomaa ulfaadhaa jabaadhaa qabsoo itti fuufaa irraan dhaabannu haga yoomuu bilisoomnutti tokko haa taanu jedha garuu tokko haa taanu tana fiixan baasuu hin dandeenye rabbi nu haa gargaaru jabaadhaa jedha.